بو وي ما أنا سيقول أسجد ما لقول يا رب بيش دارو دي كوي جنين وصلتوا ما الغن بو لا إله إلا عبد الله قبيتها ما وصلك ميزة بو عبد الله عبد الله ساكلة ما تدري عبد الله ولا رجعوا بجنيه لا من من ليسني كابي دي مني Polis aja. ايه تفي موتو ما غندا كان جرا كابي دي مني أبوكا كابي صوتا غندا تنيسني تاني قدر سمع دول يجي ياو تلا ديسي أو يا ما جديبي ترسل ما من ليسني أبوكا ياي هو كابي بس يا محمد صوت ما بس ياو Jaarsa dhukkuba jaartii dhukkubni jaartiin dhukkuba jechuun beekamu jaarsa dhukkuba jechuudha. Dhuga silaa humna Saniif? sinirra numaan kaasa dhagaye. Amma akkaan itti sinirratti hin kaafne rabbii fide waa hunda. Yaa Dhuga wallaalaan na godhe san hunda inni beekee osoo hin ta'in. yaa. Amma akkamittiin koomii kaasame isaa harka rabbii jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جبتوا دا وتتقني جري جبتوا سنين جا سلام تاني جنا نون راقتي لك في ركعة تبتة بقى جبتوا نون تتي سنارة كبدو Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya bakkuma jirtan itti gaana geenya keenya dhaggeeniif gaarreen kan ta'an biras naadha qabu jecha akkam nagaa qabdi akka isin qabdan abdii sirraa nagaa. Akkuma beekamu gaa boleetiin teenya leelaan jechuudha egaa Abdallaa dhukkubee yaadarraa kan ka'e qoonqoo halkanii guyyaa hiraatan nyaattu fataran nyaattu jechuudha. Akkasitti dhukkubee akka malee jechuudha kunoo amma mushtaafaa geessineef inni amma alhamdulillahi wayyoojjeeti jirti. Gaa wantoonni hundinuu gaa akkuma isin beekte waan isiniif haaraa takka illee ni jirti yaadu Abdallaa illee jechuudha ammaaf mana keessatti itti qolloofnee jirra mana biraa keessa jira. Saniifuu gaa obboleessa keenya gaa maamidis waan jedhu ni qaba mee asirratti gaa maamuu waan takka takka keessee ibsiifee isin jaa. akkasii gaa kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo isinis akkuma jechaas isin hime sababa baaraga sanirraa rifachuu Abdallaa irraa kan ka'e ijaa duraan san hundaa'u irraanfattee jechuun waan duraan taate san hundaa'u irraanfattee jaarsa jechuu fi jaarsa yaartee jechuun qaama tokko sababa saniitiin sababa rakkoon isarra geesseen isinis rakkoon san caalu isirra geesseetu nyaatteen dhuyidu inni amma ni babbaaraga mana jibbaa mucaasaa jibba malee beeki dhibeen tun salphaadha irraa eegamti waan kutaati waan dabraati tun wanni kanaan namatti afaan jirtu jechuu fedheeti. Kanaafuu sanirraa kan ka'e isiin rakkoon san caalaa qabattee jechuun maali qoonqoo dhiisuu jechuun namni tokko dhiinii isaa qoonqoodhaaniif mana mala. Yoo qoonqoon nyaanne hin deemuu hin danda'u. Gama sababni amma hordoftoota keenya muqaddiyaatu harkarra jira jechuudha. Qoonqoo dhiibtee sababa saniitiin gaggabdee lafa dhoyitee har'a kun Mustaifaa geessinee amma finne. Sanuu akka tasaa taanee anaaf Maammadii deemaa dhufee yeroo deemaa dhufnu dawwaqtee isii mana keessa teessu akkuma ulaara dhufnetti ulaan isin irraa kun itteetuma jechuudha gizee ulaan irraa kun ol deebitu mana keessatti dawwaqtee kuttee akkasitti gaa manaaf Maammadii taaksii kontiraata kun alhamdulillah rabbil alamin fuunee gaa mana akmaa geessinee muqaddiyaa habbaa lama jitti dhaabneeti kunoo kun inni kun kan sadaffaati jechuudha keessa deemu jira kun ammaan tana gaa amma alhamdulillah rabbil alamin shukrii garannee ya rabbi faaguu wayyoo jeeyo inni dubbachuu illee yertee miti yoo nette amma gaa akka duraanii sanitti Akkasii gaggabni isiidhaa jechuudha eega muqaddiyaan kun itti dhaabbatee kan karaa kafayyaatii kun qadiigaatii gosa meeqa godhaniif jechuudha. Kun ammoo ka qoonqooti muqaddiyaa badala qoonqoo namaa ta'u bakka qoonqoo namaa bu'u jira. San itti godhanii amma ija banattee nagaan teessee waan nuti haasofnu hunda dhaga'u jirti jechuudha. Yeroo duraa ammoo yeroo itti dhufnu isii gaggabdee tana waan kanaan ta'es jettee hin dawwalanne osoo gaggabuu isii yookaan dhukkubsachuu isii irratti hin beekin qaciisuu turte mana kana keessa tarii edaa fi hanga ammaa ciisu gaafii sanuu gana gaafatu teenya hin gaafanne nuti rifachuudhaan akkaan dhufnee jechuudha bitachaasis gama gama qabneetuma gad baafnee darajarraan gabbuufnee taaskii kararra deemtu dhaabnee geessinee finnee jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'e waan isirra ga'ee fi yeroo itti gaggabdee fi ilaa ammaa hangam takka akka turte jechuudha. Isirraa gana baruudhaa teenya niinaa yoo ol jechuu dandeessu taate siin gaafannees beetee amma kawayyoo itti na fakkaata. Jirra yoo taa'u Daldala amma ta'u. hangam takka sirrii ture. Wallaahi hangam beektu. Egaa amma sa'a durasi durusan gaggabdee namni sa'aan sun gaafii fi kun walitti fuutu lubbuudha qabna. Rabbi yoo jennee jarjira jechuudha. Amma immoo ammoo si gaafanna. Nuumaan jeebsisan hin beekamu wanti.
ati gaggabuu malee ammas fayyuu malee sa'aati gaggabdi beeku. Saan itti kufee sin beeku saan itti fee sin beeku baraniif maa garee ammaan tana. Yoo akkami gulaala eegsisan tulaa doonsan akkami gulaala logon. Gulaan bana jeeqee nu guddaa. Ayyee. Achi boodee kuban qabu halas. Akkasii gaa daawwattoota keenya namni qoonqoo nyaachuu dhabuu rifachuu waa meeqaa irra wal ka'e isii. Duraanis roorroon ulee tumichi ulee miidhaa qaama keessa oolchee jira. Ilmi namaa kan cafaqame tokko garaan isaa waan fudhatu nyaata fudhatu maaliif Abdallaanis gaafsa nuutu itti aara malee beekumsa akkasumaan sanii hin goone osoo beekoo jechuun namni waan tokko godhu waanuma itti jiru itti jira tarii sheexaana tarii siirii gaafuma jalqabaa sanuu. Namni beekuun jiru bara inni kalaas woo mana jibbeessee namni hin jiru maa mana kanaan deemnee maa isa jala teesseetu wanta mana kanaa bahii jaanii naan rabsuutu. Anamma hin oreefum tan yeroo akkasitti si argu gartee waan Abdallaan asitti dhufee tumee seeti hedduu takka Wai ang miira na barbaadu to dhayicha fuula. yeroo isin guutu dhiiguma faan irra laalu eegalee akkas qabee ichi qabee dhiiga ugaan irraa dhabu alhamdulillah rabbil alamin waan takka hin qabdu dhiiroo akkam oggole yaaboo gizee laalu. Immoo tanfiirra yaa'u isiitti ni hubate. Laalee ni rifadhe akka malee yeroo rifadhutti waan takka kalas isumaan laalu eegalee dhiiroo wayii magaalajaa kana baatu godha qotee hoggaan hojjettorseen namumaa ol najaajeetiin mana keessa barbaadee gaa maaliif duraan dhugaadha baalagummaa akkas godhaas jechaa turre yookaan bifa maraatuutiin kan ka'e yookaan bifa gartee miti bifoota duraan ibsamuu dandeessi wantoonni kun amma garuu wanti kun eegee ifa baatee guyyaa afur keessatti jirti alhamdulillah rabbil alamin akkasitti wanti kun waan ifa galee jira amma alhamdulillah rabbil alamin sirrii ta'uu isaa dhibbatti mirkaneeffannee jirra gaa wanti kun waan mana nama hundaa seenu jiru mana takka lama sadii afur jee manoona isinii manneen isinii zaabu keessaa ni beektan geetii yaada warroota barana sirrii itti godhanii jechuudha sirriidhaan wal maraachuu bifa hinaaffaatiin kan ka'ee fi bifa yaa'ii wal loluudhaa fi yoo xiqqisuma takka namni walitti hamuufatee akka godhu yoo humnaan biraa horkuu dadhabee gabbeetuma sirriitti godhee abbaa fedhee namni wal dhamaasutti jira yoo nama tokko jaalattee gartee namni sun deebisaa jaalalaa si deebisuu deessi namni gabbeetuma sirriitti godhee wal maraachutti jira maaliif nama tokko yeroo ammaa kana keessatti nama jaalattee tuma dhabuun hin jirtu shamarran biraas ta'e dhiira biraas waanuma feetee utaanaan yoo haajaan si qabde nama yoo karaa nagaatiin irraa fudhachuu dadhabdee sirriitti godhituma yookaan maraachuu yookaan immoo yoo harkachuu dirqama jechuudha. dirqama wanni kun bifa faashinaatiin sittee jira wantoonni kun kan hojjetamuu eegalee akka odeeffannoo waan kanaa jala yaanee hordofnatti sheetikka tokko jira ganda kana keessa deemtee kan dhalaanis deemtee waa itti nama biratti gootu sheetikki sun gaa yeroodhaaf namni bakka inni jiru beeku hin jiru saniif gaa Abdallaadhaas ta'e Bahaar akkasumatti qartee gololchaa hojii beektan jeetii yaada alhamdulillah rabbil alamin isaan ummaan tana fayyanii jiranii gaa hanga gartee miti Abdallaadhaas sheekota gartee itti finnee akkasitti waan kana bifa gartee quraanni rabbi hayyamuun irraa hin eeganneeti yaada qabna saniif gaa sheek Fasaad kun eega biirana seenee tureeti jira maalanii inni kun ittiin godhus yoo xiqqaate riyaala 200 suudii waan hin caalle maaliif kana namni dhabu hin jiru gabbaatee yoo xiqqoo nama tokko hojii waliin mufatee itti gootee ol deebita inni sanii ol baasee jechuudha baasii kana ol baasa yoo liqii kuma 100 irraa qabaatte sanii ol baasa if wallaalchisee namni kun akka hedduu takkaati jira saniif gaa obboleessi keenya Abdallaanis gaa bifoota akkanaa kana keessa warra waan kanaan qabame keessa inni nama tokko akkasitti obboleen teenyidhaan kun akkuma agartanii hedduu takka dhukkubsattee jirti amma wayyootee jirti alhamdulillah rabbil alamin Tatiyyaa rakkoon qabu. ayyee Abdalluma falalaadhaan niin fayyadni fayyinaan niin fayyadamte halli itti ilaalameessa. Maaliin yaadee oolan ayyee gaafaan antumamus naaf hin dirmanne amma eegaa Abdallaa irra roon geesse Abdallaa bira dhaabbatanii amma na keessattuu waan jiru nurra kaaftiyyee yaadu ture. kun jechuun bara fakkeenyaaf isin dhukkubni jaarsaa dhukkuba jaartiitti dhukkubni jaartiin ta'e dhukkuba jechuun beekamu jaarsa dhukkuba jechuudha. Dhuga silaa Saniif- hundi sinirra numaan kaasa dhagaye. Amma akkaan itti sinirratti hin kaafne rabbii fide waa hunda. yaa Dhuga wallaalaan na godhe san hunda inni beekee osoo hin ta'in. yaa Amma akkamittiin koomii kaasame isaa harka rabbii jiru. kun komii kaasuu hin dandeessu dha nuti rakkoota naa olii warra wajjin dabarsa keessaayi alhamdulillah rabbil alamin arrallee waan takkatanii shukurii rabbiif galchuu arrallee haati qaattawaa guddattuu rakkoo hanga kana wajjin qooddachuu kana caalaa wanna gammachiisu hin jirtu maaliif hiriyaa jechuun hiriyaa gaafa rakkooti saahiba jechuunis nama saahibuma kanaa gaafni ati ilaaltu gaafa rakkattee beekadhu gaafa rakkoon takka sirra dhuftee obbolummaadhaas ta'e fira keetillee jechuudha gaafni ati madaaltu gaafa rakkooti gaafa rakkoo gaafa balloodhaa gartee miti nama kanaatu gartee fira kiyyaa kanaa saahiba kiyyaa addaan baasuun rakkistu waan ta'eef guyyaa akka irraa kana gaa alhamdulillah rabbil alamin wal cinaa dhaabbatanii gartee miti akkanatti abshir waliin jechuun waan takka
saniif ammallee gartee akkuma kanaan duraatti wajjin jirran sinjaa rakkoon feetee oo dhuftee wanni fiduu nu deebisaa hin jirtu waliin qooddannaa daawwattoota kan akka Alifee gaarii isinillee gaa du'aa keessaniin akkuma gartee duraan beekamu sanitti nutinaa dhaabbadhaadha liinaan gaayibsitee jirti Abdallaan wanna jee jira beekumsaan natumutti hin jiru ani duraan garuu beekumsaan natuma jeetti yaadu jira wallaalaan natumu jira inni nu harka rabbii jira saniifuu inshaallah gaa wanni hundi harka rabbiitii du'aa godhuu keessan darbitinaan isin jabbalee kiyya amma خلاص دجاز ارجعين جرا خرج شيخا في دين دين ارجعيرا مالي بقروا كوصو من في دين رفع غافي سيغافر دو جدا خانس لاجل كمان سني خاص ترى داوزت خنيا كالفيت غاري باتو ليناتو تو ان تك تك نه رام بچيسه سنيب غاشيت كسن لي برا ديمتن ترى اكسمو وانتو ته هدو خاني نجانر كيف خاني غرتي غراندا گيدو ان هدو ترى انما گيزن شيت كسن برا دغو غازا مالا نمنو كنكنتي والجلا جاجا inuma yeroo takka warroota isin online irra beekan caala namoonni seerii walitti godhu jiru warra offline gartee youtube warroota osoo hin ta'in warra gartee online hin fayyadamne baay'eetu jira kan dardara gartee intala duraarraa jaalatti qabdee seerii itti godhee gartee seeriidhaan maraachee jaartii jaarsirra fuudhee seerii maraachite ati walumaa galattu zahamaadhaa sheetti keessanillee fiduu hin dandeenye ni beeytanii xiqqoon hin bubbulaa nama hedduu si dura jiraan anjee gaasaniifin فيديو هندندنيه داوتو ده خنيك قاعد بقاري أكمان قاعد فيديو ديارة سينما تنزلتي مشكولة شركات بيزي لا وانجا متكجا سنين كبدي في سن سلامة تدري جل كبرت السنين خاو كبدري رفعوا تو لينا تخنون تنا رام بجيسه سنين عبد الله لينجا بكا mana gartee itti qolloofna san keessaa badee jechuun takka ammaan tana natti himan viidiyoo jidduudhaan istoo godhanii ture ulaa addaanii saniif gaa daawwattoota keenya qaaliifee gaarii amma gaadinaa wayyoo ta'e ammas karaa Abdallaa san deemuudhaaf deemna waan ta'eef inshaallah gaa Mahammad yoo yaada qabaatte gaa asirratti waan daawwattoota keenyaaf tuguutume yoo jiraatte gaafii teessi deebisi keetti yaadan. Tolchite gaafii tatteenaa deebite garuu akkaan yaadetti sheeyiticha kunis ilma namaati dalagataa oola dalagatee jiraatana fakkaata. Akkasuma. Dhimma namaa dhukkubsatee san bira deemuu qofa osoo hin taane ifiifis dhimma biraa qaba akkaan yaadutti. Dhugaafeeti. Hojii isaa hojjetateeti sa'aatii boqonnaa qabu bakka san deemu waan jedhuun na dhaga'ama. Barsiisii meetiin biraate. Nama ati online irra beektu caalaa namoota ati online irratti hin beekne hedduu jiraan sin jeebara. Dubra daldala jaarsa jaartii irratti jaarsa jaartii irra fuudhee akkasuma gaawa namoota baay'ee yoo xiqqaate bara mana tokko keessatti nama kudha waliin naqanii kan seerii itti godhame jaanii tattaa'u. Tokko tokkoon keessaa guuratee akka nama hawaaraa namarraa buusutti takka takkaan irraa wanna godhutti gara daawwattoota yaadni keenyaa galee waan ajaa'ibaati maaliif ani hedduu takkaan ibsutaa jirtu mataa kiyyaafuu yoo taate yeroo ammaa kanatti nama hojii arab godhin nan kaasanii nama na kaastee immoo jira naansinii waan jaamutaa gartee min tana shanan salaataa keessatti hin dayaa godhuu jira ati illee din arabbi isaa fayyisuu sin jaamu. Akkasi gaafii yaadni kiyya siin galee na fakkaata maal jechuu fedheeti. Inninis hojii isaa sana eegalu xumure gara nama sanii deema malee hojiif san hin qabu jechuu barbaadeeti. Waan isa ajaa'ibu keessaa sheetikisan kan irraa waan takka waan hin jaaladhee jira. Namoota siirii irraa yookaan irraa sumuun takka illee fudhatu jechuu takkaan dhagee. Hedduu takka. Kanaafuu hojii isaa eega xumure. Hedduu takka dasna jaa maallaqa sumuuni takka jimaadhaa yoo gartee namni maallaqaan bitee fide hin qabu jimaa san. Jimaa ifisaati bitateeti waan hundaa'u bishaanis sharaabaas ta'e ifisaatiif wacii isaa if dandeetiti waan san si godha malee maallaqa hin fudhatu jechuu takka yeroo nalagee namaa kana keessatti walirratti ni zaaba hedduu takka irraa hin gammadee waliif dhaabbachuu qabna silaa beekadhu amma maallaqa kumaa hanga fadhiyoo talabate dirqama numa kafallaa ni kafalan ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin waan isarraa natti tolan malee rabbiin umrii adeeressuuf jazaa isaallee gartee rabbi jannataan haa kafaluu fi sumuuni takkaan malee nama keenya hedduu takka irraa eekee gartee miti nasa bilaashitti kafalti takkaan maleetti wallaanutti jira. Alhamdulillah rabbil alamin kunu beekadu ni mata kana mete beekutti inni kuni galatoomuu qaba galata guddaatu sammala rabbiin gartee jazaa isaa jannatan haa galchuuf hin jaan waan takkallee waan injoon hin qabu jeti saniif gaa guyyaan haa qabeeti jira guyyoota muraasa keessatti gisee namaan kana birraa bite guyyaa dalagaatiin oolaa gaa anis galgalaan galaa saniifuu gaa dhiifama narraa ta'a silaa isin bira nan qaddu jeti gaa ni beektan jireenya biyyaan baa kana dalagaa waliin gaa galaa galgalaan hojii tiyyatti hojii eegaan fite booda waan kan hojjedhaati saniif hin dhufuu hin dandeenye xiqqoo naa obsaa waan jaamu takka kaasee ani illee gaasitiin dibatu deetiin akkasitti dhiisee biraa deemee daawwattoota keenya qaaliifee gaarii sanii inshaallah gaa dhugaa inni hanga san fidatti Abdallaa biraas akka dhufu abdiin qabaa saniif inshaallah isinillee gaa du'aa hin ta'e sanii nu cinaa Abdallaa nu jajjabee isaadhaan isin hin jaagaa Abdallaa bilinaafis du'aa godhaan isin hin jaagaa.
Kanaafuu daawwattoota keenya du'aa ilaalchaniinis nufaana tura amma inni jijjiirama fakkaata. Karaa Abdallaa deemuu deemnu waan ta'eef gaa inshaallah isinillee gardeemi du'aa nu godhaadha gara viidiyoo biraa keessatti walitti deemna jeetii yaadama tura. Yalla salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.